Ashamaa harka fuunee nagaan siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo kana namoota baay'ee bira akka ga'uuf jecha hordoftoota kiyya warroonni na hordoftan laayikii tuqaa laayikiin ijoollee baay'ee bira waan ga'uuf jechaadha. Innaa viidiyoo kana akkan hojjedhu kan na godhe ijoollee tokko tokko keessan na gaafatu akkasuma warroonni nu barbaachisallee jettan na dubbisuu dandeessu. Meeshaa manaa jechaadha. Guyyaa baruullee biraan deema jechaadha. Viidiyoodhaan isayyuu keessa oolchee isiniif nan waraaba. Mucaan kun baay'ee meeshaa mirxii kan hojjetu jechaadha. Akkasuma gatii isaarree bareedadha. Biyya barbaaddanitti sinii geessuu akka danda'u jechaadha. Makiinatu sinii geessa. Makiinaa itti sinii geessan hin qabu siniin jedha. Kanaaf algaa yoo barbaaddan, biiffee yoo barbaaddan, qumsaaxinii yoo barbaaddan, akkasuma immoo maqaasaayyuu kunoo kushiinaa keessarree yoo barbaaddan jechaadha. Kushiinaa seeraafataa gootanii warri ijaarratan achi keessatti illee kan biiffee eenyu televezyiinii keessa galfatanirree akkuma biyyoota arabaa sanatti hunda isaa hojjeta jechaadha mucaan kuni. Innaa bakkuma sanatti kan suura kaafame jechaadha. Bootaa inni hojjetee jiru suura kaafame siniin jedha. Suura kaasinaa ergee. Warroonni hojjetachuu barbaadan heloo jettanii hojjetachuu dandeessu jechaadha. Otoo biyya Arabaatti akkana gara Itoophiyaatti hin deebiin mi'a yoo galfattan irra gaariidha. Mi'oonni immoo mi'oota xireetu jira jechaadha. Amma innaa kun olaalaa mucaan kun isa kana bakka beenyuu mana isa kana kushiinaa keessa gashan jechaadha. Bakka suuratti ka'e kana deemanii mana keessatti gashaniif jechaadha. Ijoollee Arabaati. Innaa inni kunirree kunoo suurarratti kan mul'atu kun immoo wantoota suurota keessa kaawwachuu dandeessan akkasuma immoo waan hundumaa keessa godhachuu akka dandeessan naa beektu waan ta'eef kana sadii isinitti himuun nan barbaachisu isiniin beektu biyya Arabaa waan jirtaniif isiniin jedha. Mi'oota barbaadan maraxattanii gatii madaalawaa ta'e gatiidhaan walii galtanii bitachuu dandeessu. Innaa gatii isaallee namooti yoo wal qunnamtan isa wajjin wal isin qunnamsiisee lakkoofsa isaa guyyaa boruu isiniif hanqaa qunnamtanii isaan booda hojjisiisu. Dhugaa dubbachuuf mucaa kana biratti gooddanyaa kiyya tokkollee imcoon tokkollee jechaadha. Innaa hojjisiifataniiru mucoon inni kun kan kushiinaa keessatti jechaadha. Kana akkatti isinii gashuu danda'u jechaadha. Innaa mucayyoon gooddanyaa kiyyaa kana isin jedhu kun algaa kana jechaadha. Kana hojjisiifattee innaa algaadhaa, qumsaaxiniidhaa, biiffeedhaa, televezyiiniin irra taa'u akkasuma immoo kan soofaa gidduu taa'u hunda isaa hojjisiifattee otoo jirtu jechaadha. Hunda isaa hojjisiifattee isaan booda bakka ishii biyya ishiitti maal godhee eenyuudhaan qabatee jechaadha geesseef eenyuudhaan jechaadha makiinadhaan. Makiinaa matee gatii ishiinis kaffalattee naa irraayes ilaaleefiit achi booda gara mana ishiitti geessee fi mana ishii keessatti siraatan iddoo qabsiiseef jechaadha. Warroonni maatii keessanii hojjisiisuu dandeessanis kan sinii geessu makiinadha waan ta'eef geeffachuu dandeessu siniin jedha. Bitachuu dandeessu maatii keessaniillee jechaadha. Mucaan baay'ee amanamaadha. Baay'ee hojjeta jechaadha. Mucaan wajjiniin waan guddadheef iyyuu nama eenyuu miti jechaadha. Odoo nama hin taane ta'e sinitti eenyuun jedhu. Ijoolleen hojjisiifachuu barbaadan hojjisiifadhaa siniin jedha. Gatii isaa bareedadha. Makiinadhaa sinii geessu siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa warroonni barbaadan haloo jechuu bichaadha jechaadha. Innaa Finfinnee keessallee akkasuma immoo garoota biyyoota bakamaa ta'u gara Shawaallee haa ta'u gara Arsii geessuu danda'u jechaadha. Makiinadha kan isinii geessuuf rakkoon qabu makiinaa amma ta'e kaffalattanii isinii geessa. Garuu mi'a xiree miini inni hojjetu biyya alaarraa kan gale jechaadha. An biyya alaarraa galee hojjeta malee ishii biyya keessaa kana bichaa miti. Ishiin biyya keessaa tuni baay'ee qoshqosha jechaadha. Siraatanii hojjetanii. Innaa qumsaaxiniin ani bitadhe sana isarraan bitanne fageenyaa dheetanan yeroo sana ani kaawwanan uffata keessa naqadhu shaanxaa keessa teechisuu hin dandeenye jechuu dideetuma hojjisiise. Ani garuu 16,000 nan hojjisiise. Dhugaa rabbiiti jechaadha. Har'a 14,000 13,000 nuna hojjechuu danda'a jechaadha. Inni na jarjaree akkasitti namoonni tokko maal godhu seetan nama nyaatu siniin jedha. Innaa mi'allee mi'a xireedha. Mi'a xiree na hojjete namichi garuu gatii isa caan godhe yaa'u kaa gatii na caan jedhu malee homaa miti mi'a xiree haa ta'u malee jechaadha. Kanaaf mi'a sin barbaadda isinii hojjechuu danda'a waan ta'eef waan barbaadan kushiinaa keessatti kushiinaa ijoolleen tokko bareeffachuu dandeessu. Warroonni bareeffatanii dhugaa rabbiiti itti isinii gashachaadha.
Maaliifii inni baay'ee mirxiidha jechaadha. Inni kushiinaa keessaa kun amma ani kushiinaan sirreeffanne maaliifii kushiinaa akkasitti sirreeffanne jechaadha. Sirreeffadhe silaa nan geeshadha xiqqishuu ishiillee siniin jedha. Baay'ee barbaachisaadha otoo galfattanii baay'ee bareedaadhas. Warri mana guddaa ijaarratan mana fataa jedhe kan ijaarratan keessatti galfachuu dandeessu jechaadha. Caraqaa keessatti illee galfatina maaliifii guyyaa namarraa diigamtuun beekamtu waan ta'eef gaafa lafti kee manni kee eenyuun tokko irratti ba'ee kaartaa pilaayinii tokko godhate akka barbaadetti fooqii irratti ijaarrachuu dandeessu. Ammasitti garuu mana caraqaa keessatti kushiinaa keessatti illee nyaachuu maqa. Mi'oota tokko hin barbaachise wantoota biifee soofaa kana akka kamiyyoo ta'e soofan immoo sin barbaachisa. Namni amma yeroo ammaa kana keessatti dhuguma sin biyya Arabaa turtanii too barcuma akkas eenyuu kana bittanii irra hin teessan jechaadha. Isa magaleessa irratti guddanne kana bitattanii irra hin teessan maaliifii sammuun keessanis dassiniin jedhu bartaa waan ta'eef isuma gatii baafattanii soofaa keessan bitattu jechaadha. Soofaa bitattanii biiffee bitattan qumsaaxinii uffataa bitattanii akkasuma xarapheessaa kan televezyiinii irra taa'u televezyiinii si dirqama hin bitattu kaayee sin barbaachisa siniin jedha. Xarapheessaa immoo kan soofaa gidduu taa'ullee hojjisiifattu inni sin hojjeta jechaadha mucichi. Sila saniif akkasii siniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa warroonni hojjisiifachuu dandeessan haloo yoo jettan anallee yoo dubbistan lakkoofsa isaa guyyaa boruu bira deemeen viidiyoodhaan seenee isa wajjiniin sinii waraaba xiqqoo ishii qarqara daandii makiinatti hojjetu. Sagalee wacaa tokko yoo jala galeef yookaan immoo akkasumatti illee viidiyoo waraabne booda immoo sagaleedha siniif hojjechuu danda'a jechaadha. Yoo sagalee wacaa immoo jala galuu baate immoo mucaa wajjin nu dhaabanne gatiin soofaa tokkoo kana gatiin biifee tokkoo kana jedhee irra dhaabatee waarratee yeroo inni siniif hime immoo isarra dhaabattanii waarrattanii walii galtu karakarattanii jechaadha. Mucaa isaa baay'ee gaariidha odoo karakarattanii. Miiciyoo sana eenyu sun maqaasaatu maalidha algaa sana algaa akkamii hojjetee fi algaa sana akkuma 30-25 hojjeteef jechaadha. Innaa mucaan gatii bareedaadhaan nama hojjeta. Qannasee ilaalee nama hojjeta jechaadha. Maaliifii ammuma bakka namarree wal baruu fakkeenyaaf nama fayyaduudhaaf isin kaata jechaadha mucichi. Kanaafi obboloota kiyya hojjisiifachuu warra dandeessan hojjisiifadhaa isiniin jedha. Hojjisiifachuu dandeessu immoo jedhee yaada. Otoo biyya sanaa hin bahin biyya sanaa baatanii hojjisiifachuun hin danda'amu ijoollee. Gara biyyaa gaafa galan birriin bas kuma $10 harkatti qabattanii deemtanii waan xiqqishuu peestaala takkitti qabattanii deebitu. Innaa akkasii isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyya waan dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatooma. Viidiyoon kun ijoollee baay'ee bira haa ga'u laayikii gochuu hin dagatinaa. Baay'ee turtii gaarii. Chaahu.